MashaAllah misirroonni mabruuk jennee gammadaa nika sunnaadhaan faayamee barakaa rahmata hundaa guyyaan har'aa guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammadee aruuzoonni mabruuk jennee gaa'elli keessan bareedee Ustaaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hireewwanii fi sinqodee cidha fuudhaa fi heerumaa kan gammachuu fi durummaa Jibriilii fi Yasribaan wal fuutanii islaamummaan wal gahee namuu gammachuu gaa'ela sunnaan diinfaa'ee dargaggoo khayriin isaanii fuula daacherra naannahee booji'ee qalbii jaalalaa mahabbaa onnerraa maddee siif kennee rabbiin hadiyyaa siif bareechee duraaf booddee onneesaa gaa'elaan faa'ee ruuxiif tasgabbii kallaatu madda baarota fayyisee kan lameenuu wal jaallatu MashaAllah misirroonni mabruuk jennee gammadaa nika sunnaadhaan faayamee barakaa rahmata hundaa guyyaan har'aa guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammadee aruuzoonni mabruuk jennee gaa'elli keessan bareedee Ustaaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hireewwanii fi sinqodee በምድር ሕይወት በዱንያ ያሰብነው ሁሉ እንዲሰምር ዓለሙን አየ በመልካም በምስቱ ፈቅቶ እንዲያምር በነቢያችን መንገድ በዲናችን በሱና ዛሬ ንካህ የታሰረ ፈቅቶ ደምቆ በእስልምና ጃለላን ኑፍ ጃረምተን ኢመልታን ሱና ነቢ ፋያ ጉዳadhaan bareeddan isin bareechera rabbiin harama fagoo baqachuuf irraa dheessitanii zambii gamtoomaan wajjin jiraachuuf kan booddee hin qabne gaabbii jaalalaan nuuf ijaaramtan imaltaan sunnaa nabii faaya guddaadhaan bareeddan isin bareechera rabbiin harama fagoo baqachuuf irraa dheessitanii zambii gamtoomaan wajjin jiraachuuf kan booddee hin qabne gaabbii MashaAllah misirroonni mabruuk jennee gammadaa nika sunnaadhaan faayamee barakaa rahmata hundaa guyyaan har'aa guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammadee aruuzoonni mabruuk jennee gaa'elli keessan bareedee Ustaaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hireewwanii fi sinqodee Daaka galaana jaalalaa isa fagoo keessiisa gamtaadhaa wajjin buutanii dhandhamaatti lazzaa isaa jaalalaa onnerraa maddeen kan hangiisa wal madaalu isa jibbaa keessin jirre mahabbaan dabalaa deemu qalbii jaalala dheebotteen deebisaa yoo argu haraa onnee jaalalaan madooftee argattee yoo baatu dharraa gubadaaf ilaaloo keessa kan hawwii bultiif boba'ee gaa'elaa ni kan faayamtee dukkanni sun isaan ga'ee MashaAllah misirroonni mabruuk jennee gammadaa nika sunnaadhaan faayamee barakaa rahmata hundaa guyyaan har'aa guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammadee aruuzoonni mabruuk jennee gaa'elli keessan bareedee Ustaaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hireewwanii fi sinqodee gaa'elliin kun kan addaati isa hundarraa caalu qalbii nama gammachiisa daandii ambiyootaa dhaaluun faana isaanii hordofaatiin qabattaanii karaa haqqii obsa guddaan deemaa dhuftaan hojjettaanii seenaa dinqii waan guddaadhaa ijaaramuun guutamuudha karaa hundaan salphaa miti
dabalamuun bu'aa fi baay'iiwwan boodaan obsa guddaan deemaa dhuftaan ceetanii karra rakkoodha milkii har'aaf borii arguun hundaan taa'uun kun carraadha jaalalaan yoo ijaaramu qalbiin dheebuu ishee baate kan barootaaf dharraatan sun hirruun baadee tolee guute halaalaarraa wal hawwitaan arguu fi mi'a jaalalaa gammadaa guyyaan kun keessaan kan fedhaa turtan halaalaa Mashallah misirronni mabruk jenne gammada nika sunnaadhaan faayame barakaa rahmata hundaan guyyaan har'a guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammade aruuzoonni mabruk jenne gaa'elli keessan bareede Ustaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hiree waliif isin qoode baga wal fuutanii jenne guyyaa jaalalaaf gammachuu kan fagoorraa hawwaa turtan faaya diinii dabalachuu baay'ee babbareedduu jenne halaalaan barrisillachuu waan gaarii isiniif haa ta'u waan dhabdaan hunda argachuu seenaa gaarii dinqii kaahee bar markaasni kuni har'a qalbii nama gammachiise namaaf laatee rakaa carraa markazuun najaan guddadhu ammas daaraarii dabaalii Ustaz Jaabir Jibriilii ammas deemii hunda caalii galaana deemsi hin dhumne kan fiteen saafirii gaarii dukkanni keessa deemtanii jijjiirame birraa barii fooliin isaa namatti tola halaalaarraan yoo bubbisu qalbii dheebuu ishee baate nuura bultiin calaqqisu wal barbaaddan bara dheeraaf dadhabuuf dhangaa bareedaa guyyaan har'aaf juu tahee gaaf tokko qalbiin gammada waliif ibsaatiin jaalala akka wal feetan dubbattu akka wal geettan hawwaatiin gamtaadhaan rabbiin kadhattu kunoo dhufee guyyaan sunis isa yaadaan duraa deemu guyyaa fi rafahli martu gammachuu keetiif argamu ayyoof abboonis argatan ebba isaaniif deebii waraa hundu nyaate halaalarraa gammadee qalbiin bohaaraa Mashallah misirronni mabruk jenne gammada nika sunnaadhaan faayame barakaa rahmata hundaan guyyaan har'a guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammade aruuzoonni mabruk jenne gaa'elli keessan bareede Ustaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hiree waliif isin qoode cidha fuudhaa fi heerumaa kan gammachuu fi durummaa Jibriilii fi Yasribaan wal fuutanii islaamummaan wal gahee namuu gammachuu gaa'elaa sunnaan diinfaa'ee dargaggoo khayriin isaanii fuula daacheerra naannahee booji'ee qalbii jaalalaa mahabbaa onnerraa maddee siif kennee rabbiin hadiyyaa siif bareechee duraaf booddee onneesaa gaa'elaan faa'ee ruuxiif tasgabbii kan laatu madda baarota fayyisee kan lameenuu wal jaallatu qooda rabbiin hundaaf kennee dhufee carraan keessa tolee hundi kadhateen argatu gaa'elli kunni hoffalee fiixee bahee aadaaf abjoon isaa yoo fabbeon hawwee mabruk jenne gammanneerraa gammada ayyoo fi abboon gammada ayyoo fi abboon Mashallah misirronni mabruk jenne gammada nika sunnaadhaan faayame barakaa rahmata hundaan guyyaan har'a guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammade aruuzoonni mabruk jenne gaa'elli keessan bareede Ustaz Jaabir Jibriiliif Yasriba Abdurrahmaani hiree waliif isin qoode kan argaa keessan jibbullee har'a deebi
argateera rahmantu isiniif tolche hamileen diinaa cabeera babbareedoo akka biiftuu akka ilillee daraara jaalakkeestuu akka urjii har'a akka baaboo birraa fooliin keessa miskii jaalaa onneedhaaf gammachuu laata imaanii dur hir'uu ture safteen sun isarraa guutaa qooda rabbiin hundaaf kenne dhufee carraan keessa tole hundi kadhateen argatu gaa'illi kun ni hoffole fittee bahee yaadaaf abjoon isaa yoo fabyoon hawwee mabruuk jennee gammanneerra gammada ayyoo fi abboon gammada ayyoo fi abboon maasha Allah misirroonni mabruuk jennee gammada ni kasuunnaadhaan faayame barakaa rahmata hundaan guyyaan har'aa guyyaa addaa kan namuuyyuu gagammade aruuzoonni mabruuk jennee gaa'illi keessan bareede Ustaaz Jaabir Jibriiliif Yasrib Abdurrahmaanii hiree waliif isin qoode